Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamoo chaanaalii Komaraa har'a guyyaa kana akkamitti akka feesbuukii keenya nu jalaa bade yookiin paaswordii isaa irraanfannee forgoot goonu isinitti agarsiisuuf deema. Kanaaf isteepiyoota ani deemu na faana deema. Jalqaba filaayitii seenaa isa booda find your account jedhu gadi cuqqaasnaa jechuudha. Find your account jechuun akkaawuntii keenya barbaadannaa jechuudha. Isa booda kun enter your phone number kan jedhu irratti bilbila keenya isattiin feesbuukii sana banne sarchi tinanne sarchi goona jechuudha. Isa booda bilbila sanaan feesbuukota baname akka kanaatti isiniif fidaa jechuudha. Isiniif tarreessaa. Isa booda isatti irraanfattan sana gadi cuqqaasta jechuudha. Achii booda kana isin gaafata continue yookaan immoo try another one kan jedhu sana goote jechuudha. Achii booda feesbuukiin koodii siimii keessan sanarratti isiniif kennaa ergaa jechuudha. Isin gargaaruuf jecha feesbuukii keessan isiniif deebisuuf jecha koodii isiniif ergu sana fuutanii kunoo manaaf ergeeraanaa fi koodii sana itti nan tuqni yoo kunoo ofii masaatiin automaatikii hojjechiiraa paaswordii itti naqaa jechaaraa jechuudha. Kanaaf sitti koodii itti naquu sababa hin barbaachisneef paaswordii mataa keessanii itti naqxanii akka kanaatiin jechuudha. Yoo barbaadan change password jechuudha. Yoo barbaadan logout of other device kan jedhu kana cuqqaastu jechuudha. Achii booda feesbuukiin keessan moobaayilii biraa irratti yoo looginii ta'eerratti irraa rimuufitaa jechuudha. Haala kanaan feesbuukii keessan isin jalaa badee deeffachuu dandeessu jechuudha. Yookiin paaswordii isaa yoo akka carraa dagattan haala kanaatiin deebistanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf warroota chaanaalii kootiif haaraa taatan yookaan warroota miseensota haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa cuqqaasuudhaan wantoota viidiyoo haaraa ani isiniif gadhiisu hundumaa kallattiimaan argachuu dandeessu isin jira. Kanaaf kabajamaa galatoomaa waan na daawwattaniif hedduu eebbifamaa.